Naman si Shako magargari kimbane Mudadan jirachuan kesi ko fifene Ambadan si Shakke Nikakasa ati Oto gargar balik ani fede kuti barbadu Gonkumayyuu ani sinin barbadu Anana tintole khalike barana Ofnimi daksitini nabatu mana Yadana kokiti kalbinto barbana Barbadu 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 Ani maqaan koo Emmi Keen jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Arsii Bahaa Aanaa Roobee bakka jedhamtu keessatti yeroo ta'u ijoollummaa kootiin maatiin kiyyaa gara mana barnootaatti na erganii akkan barnoota kootti cimee baradhuuf deeggarsi isaan naaf godhan kana jedheen jechaan dubbachuu hin danda'u. Haala gaariinis barnoota koo hanga kutaa 9ffaatti ergan baradhee booda dargaggeessa tokko waliin daandii jaalalaa irratti wal arganne. Isa duratti umriin koollee xiqqoo waan tureef dargaggeessa kamiinuu waliin miira kanaan dhaabbadheen hin beeku. Haa ta'utii garuu dargaggeessi kuni wantoota addunyaa kanarra hin jirre addunyaa jaalalaa keessatti ni jiraata jedhee waan natti argisiiseef hundumtuu dhugaa natti fakkaatanii. Isa waliinis jaalala keessa galeen yeroo gaarii fi yaada gaarii waliin qabachuu eegalle. Onnee kiyya isaaf kenneen jaalala isaa keessatti kufeen sammuu koon immoo barnoota koon hordofa. Kutaa 9ffaas xumureen kudhanitti darbee qorumsa maatirikii kutaa 10ffaallee qabxii gaarii fideen kutaa 11ffaa barachuun eegale. Hanguma umriin kiyya dabalaa deemu fedhiin kiyyallee daran dabalaa waan deemuuf kan duraatiin olitti dargaggeessa kana waliin yeroo gaariiwwan jedhaman waliin dabarsuu fi gara fuuldura keenyaatti yaannee jaalala keenya hanga dhumaatti kunuunsannee waliin jiraachuuf waadaa waliif seenne. Jireenya jaalalaa keenya kana keessatti gufuuwwan garaagaraa akkam nutti heddummatanis anaaf isa adda qooduuf garuu homaa tokkollee humnan godhanne. Kanan jechaan dubbadhuun olitti baay'ee walii yaanna. Yeroo bilbilaan wal dhabne niitworkiin faa baduu qaamaan gara mana keenyaatti dhufee fooricee yookiin immoo siiksuun sagalee isaana dhageessisee karaa mana duuba keenyaa baheen wal arganna ture. Haala kanaanis anis barnoota koo kutaa 12ffaan ga'e. Barnoota seemisteera 1ffaa xumureen seemisteera 2ffaa jalqabeen guyyoota hedduullee toon lakkoofsiin dargaggeessi kun ganamaan bilbila gara bilbila kootti dhiyeessisee jecha nanaasisu tokko gonkumaa kan ani sarraatiin tilmaamne gurra koo dhageessise. Anis bilbila jalaa kaaseen heloo yaa jaalallee koo akkam nagaa bultee jedheen biyyi nagaa se'een sagalee duraan yeroo naasofsiisu haa ta'uutii garuu inni guutummaa guutuutti natti jijjiiramee sagalee jaalalaan waggaa 4 guutuu ani dhaga'ee hin beekne maqaa kiyya asii gadi waamee sagalee ciccitaa wayii fakkaatuun maatii isaa bira akka jiruu fi maatiin isaa immoo mucaa ollaa biyya hambaatii dhuftu tokkoof fuusisuu akka barbaadan natti hime. Naman si Shako magargari kimbane Mudadan jirachuan kesi ko fifene Ambadan si Shakke Nikakasa ati Oto gargar balik ani fede kuti barbadu. Wanti kun jalqaba irratti qoosaa natti fakkaate. Haa ta'uutii garuu haala dubbii isaa fi jijjiirama battalaa isaarraatiin kan ka'e irra deddeebi'een dhugaa akka ta'e adda baafachuuf na yaale. Innis gara jalqabaa irratti afaan guutee dubbachuu dadhabus booddee garuu dhuguma akka ishee waliin bultii ijaarrachuu barbaaduu fi hojii jalqabuudhaaf qarshiin waan isa barbaachisuuf qarshii sana immoo isheerraa waan argatuuf fuudhuunii akka barbaadu natti hime. Baay'ee aareen ofirra gadi taa'een bilbila koo cufadheen boo'uun eegale. Amanuun hedduu waan natti ulfaateef jireenyi jaalalaa waggaa amma kanan kunuunse haala kanaan al takkaatti nan dhaba jedheen gonkumaas waan hin yaanneef irra deebiseen bilbilee fi marsaa lammaffaa kana baay'ee natti jijjiiramee na arrabsuu fi natti dallanu eegale. Kana dura jecha tokkoon illee afaan baasee na arrabsee hin beeku. Wantoota anaaf isa gidduutti dubbatamaniin anatu isatti dallana malee inni guyyaa tokko iyyuu natti dallanee hin beeku. Waan hundumaa obsaan na bira darba. Har'a garuu qarshiin biyya hambaatii dhufee fuuldura isaa waan dhaabbateef jaalala kiyya
qarshiidhaaf gurguruuf jaalalleen koo waggaa 4 of qopheesse. Maatii isaatiin gorsamees dirqisiisamees otoo hin taane fedhii masaati. Anaan qofaatti nagatee na biraa kutee deeme. Isa dagachuunis baay'ee natti ulfaate. Akka carraa ta'e yeroon sun yeroo qorumsa maatirikii kutaa 12ffaa fudhannu waan ta'eef barnoota kootti dhiphachuu dhiiseen waa'ee isaa dhiphachuun gufuu barnoota koollee natti ta'e. Haga yeroo sanaatti jaalalli barnoota kootti gufuu natti ta'e hin beeku. Bara sana garuu yeroo dhumaa gufuu natti ta'e. Rabbi na gargaaree qorumsuma kanallee qoramee darbus haa ta'uutii garuu yuunivarsiitii nagayetti deemee barachuun abdii naaf kennuu dide. Jaalalleen koo qarshiin waan na jijjiireef qarshii argachuun qaba kan jedhu yaadni fagaataan sammuu kiyya keessatti mirgise. Anis obboleettii kiyya biyya hambaa jirtuun du'a koo feetamoo biyya kanaatii na baastee gara biyya hambaatti na ergitaa jechuun isheen gaafadhe. Obboleettiin koos maatii kootti himtee akka na gorsaniifis erga yaaltee dadhabdee booda tole nuti du'a keenya hawwinuu erga diddee piroosii jalqabinaan jettee qarshii ga'u naaf ergite. Anis piroosii hundumaa xumuradheen gara biyya hambaatti nagaadhaan nan imale. Akka carraa ta'es mana gaariitu na gahe. Jaalallee koo kanas guutummaa guutuutti nan dagadhe. Akkuma inni jireenya haaraa barbaaddatee ana biraa deemee anis barbaaddachuun qaba jedheen biyya hambaa waggaa 2 argan ture booda dargaggeessa anas ta'e maatii kiyya kabaju dhalataa maqee koo ta'e tokko waliin hariiroon eegale. Battala ani jaalallee koo jalqabaaf abdii kutadhee jaalallee koo lammataa waliin hariiroo eegalutti jaalalleen koo jalqabaa haadha manaasaa waliin karaa seeraa adda bahanii as deebi'ee akka ani itti araaramuuf na kadhachuu eegale. Bilbila koorree maatii kiyyarraa fuudhee kallachaan qarshii guddaadhaan guutee gara biyya hambaatti naaf bilbila. Haa ta'uutii garuu ani lapheen koo ganama isaaf jiituu turte har'a immoo gogdee gammoojjii taateetti. Booddee irrattis sittiin araaramu jedheen bilbiloota isaa hunda bilook godheen ofirraa yeroon deebisu anarraa deebi'uu didee hinumaa na doorsisuu jalqabeera. Sababa isaatti qarshii barbaacha barnoota koo addaan kuteen biyya hambaatti ni male. Anatu isa dhiisee deemtu hin taane isatu na dhiisee nama qarshii qabu filate. Jaalallee koo lammataa kanatti jabeesseen hariiroo keenyas dhugaa godheen maatii kiyyatti illee ergatee ni kaan nuuf ta'ee jira. Haa ta'uutii garuu jaalalleen koo duraa kun har'allee jireenya koo keessaa hin baane. Wantoota inni na balleesse hundumaa tokko lama jedhee dubbadheen gonkumaa fixuu hin danda'u. Har'a abbaa manaa koo waliin illee walitti na buusuu ni barbaada. Isatti illee akka inni na dhiisuuf fokkora garaagaraa dhiyeessa. Mee hiriyoonni koo maal yoon godhe dargaggeessa kana ofirraa ari'uu akka hin danda'uu fi jireenya koo keessaa baasuu akka hin danda'u yaada keessan naaf qooda. Ana obboleettii keessan MK Saawud Arabiyaarraa jaalallee koo durii har'a hedduu na rakkisaa jirtu. Anaaf garuu nama ta'uun keellee na shakkisiisu. Dhalataa godina Arsii Bahaa aanaa Ammiyyaa Gasgar magaalaa Addeellee jiraattuutiif ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Namman si shakkoomaa gargar hin baane sodaadhaan jiraachuu ana keessi koo finfiine hambadaan si shakkee ni kakaasaa ati otoo gargar baanee ani fedhi kootii hin barbaadu. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'uchaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi MK Saawud Arabiyaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 egaa seenaa ishee dhageessaniittu. Jaalalleen ishee duraa baay'ee jaallattuu fi waggaa 4 ol waliin turan sababa qarshiif jecha isheerraa adda beera. Erga irraa adda bahee maatii godhatee booda garuu maatii isaarraa adda bahee yookiin immoo maatii isaa diigee har'as ishee waliin ta'uu akka barbaadu gaafachaa ni jira. Isheen garuu yeroo ammaa kanatti jireenya gara biraa qabattee sin barbaadu jechaa ni jirti. Sin barbaadu. Dargaggeessi kun immoo jireenya ishee jeeqaa jira. Haala kamiin jireenya ishee keessaa ba'uu akka inni danda'u
yaada keessan akka qooddanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhillee kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'an isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiisa Shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Anannatin tolee haalli kee barana ofni miidhagsitee na baatu mana yaadannaa tokkitti qalbiin toote bana.